baga nagaadhaan dhuftanan isiniin jechuu barbaada. Akkuma beekamu biyyi keenya yeroo ammaa kana kallattii hundumaan rakkoo dinagdee keessatti kan argamtuudha. Uummatni sadarkaa garaagaraa irra jiru rakkoowwan dinagdee mataa isaanii yeroo itti isaan mudachaa jiru keessa jirra. Hundumaa caalaa uummatni naannoo keenyaa hojii dinagdee keessatti hirmaachuudhaan ammayyuu booddeetti hafee kan jirudha. Oromiyaan biyya bal'oodha, badhaatuudha. Gaanfa Afrikaa keessatti bakka iddoo tarsiimaa ta'etti kan argamtuu fi qabeenya biyya Itoophiyaa ijaaree harki guddaan kan keessaa maddeedha. Abbootii qabeenyaan hedduun biyya kana keessatti ka'anii fi moototi hedduun biyya kana kan ittiin bulchaa turan hundumti isaanii qabeenyi kun irra jireessisaa kallattiinis ta'ee alkallattiidhaan kan inni maddee Oromiyaa keessaati. Haa ta'uutii garuu gara itti fayyadamaan yoo ilaal ummatni Oromoo ulaagaa kamiinuu gadi aanaadha. Wal gowwomsina taa irraa kan hafe kan qabeenya ummata kanaatti fayyadamaa jiru ammayyuu warreen biroodha. Hundumaa caalaa dhalootni amma kun kolleejjii yuunivarsiitii eebbifamee ba'ees ta'ee kan mana barnootaa sadarkaa olaanaa hin seenne kallattii dinagdeen fuulli isaa durii yeroo inni itti baay'ee dukkanaa fakkaatu keessa jira. Kana hubachuuf yoo barbaachise utuu fagoo hin naqin naannoo magaalaa Finfinnee kan akka Buraayyuu, Ashawaa Meedaa, Sabbataa, Gooroo, Laga Xaafoo fi bakkeen biroo deemnee dargaggootniif namoonni gurguddaan hojii tokko malee guyyaa guutuu asiif achi yeroo adeemaa oolan ilaalu qofti ragaa ta'a jedhee namana. Carraan hojii hanqachaa adeemuun, qaala'insi jireenyaa hammaachuun, hojiin daldalaaf qonnatti seenuuf rakkoon wal xaxaa jiran haalaan dinagdee dhalootaa daran kan hammeessedha. Egaan sababoota hedduu keessaa inni tokko isa kana kan dargaggooti daandiitti baasee akka yaa'iif saaxilaman, meeshaa siyaasaa akka ta'an, biyyaa godaananii irbaata bineensa laga keessaaf bineensa bosonaarra ta'uu darbanii biyyoota hambaa keessatti mana hidhaatti akka dararaman kan godhan keessaa iskoodha. Dhugaa dubbachuudhaaf dhalootni dinagdeen jabeessuuf jecha qaamni hojjechaa jiru jira jechuudhaaf nama danqa. Abbootiin qabeenyaa irra jireessi carraa hojii uumuu irra darbanii hagas mara akkaataa itti dhaloota dinagdeetti galchuu danda'an irratti karooras ta'e sagantaa qabaatan hin fakkaatan. Hayyootni biyya keenyaa karaa ittiin beekumsaaf gorsaan dhaloota irratti dhiibbaa uumuuf saganteeffatanii yeroo hojjetan hin argamu. Waajjirri mootummaaf miti mootummaa kallattii dhimma dargaggootaa harka qalleeyyii hojjetoota mootummaaf abbootii qabeenyaa dinagdeen utubuudhaaf hojii isaan hojjechaa jiran ga'aadha kan nama jechisiisu miti. Biyyoonni biroo garuu hojii imala dinagdeen dhaloota irratti hojjetanitti akka kan biyya keenyaa kana miti. Biyyoota biroo keessatti abbootiin qabeenyaa, hayyootniif qaamoleen mootummaa dhaloota ola deemoo dinagdeen jijjiiruuf karaa mataa isaanii kan qabanii fi kan ittiin madaalaman keessaa isa tokkodha. Akka fakkeenyaatti biyya bahaa Isiyaa jiran moodela dinagdee mootummaa misawaa gaafa tolfatan duraan dursanii dhalootni ola deemoon akka isaan ga'umsa qabaachuun dinagdee biyyattii baachuu danda'an irratti waggootaaf hojjetanii. Sababa kanarraas kan ka'e guddinni dinagdee isaanii sadarkaa hamma ga'eerra ga'uu danda'ee jira. Kabajamtoota hirmaattota qophii keenya guyyaa har'aa haalota armaan olii kana bu'uura godhachuudhaan kitaaba dhaloota dinagdeen humneessuu kan jedhu kana barreeffameera. Qabiyyeen kitaaba kanaa dargaggootni, hojjetoonni mootummaaf miti mootummaa, namootni harka qalleeyyiin, abbootiin qabeenyaa ofitti amanamummaa uummachuurraa eegalanii
hanga qabeenya dhaabbataa uummachuu danda'anitti adeemsa isaan adeemuu qaban tarreessee kan argisiisuudha. Haala qabatamaa uummata keenya irratti xiyyeeffachuudhaan rakkoowwan jiraniif dadhabina jiran hedduu kaasuun rakkoo kana keessaa akkaataa eessa ba'uu danda'an yaada kan kennuudha. Dhimmoota rakkoo hawaasa keenyaa keessumattuu kan dargaggootaa carraa biyya keenya keessa jiru adeemsa jijjiirama yaadaa horachuu jireenya mul'ataaf galma qabu jiraachuu aadaa hojii gaarii gabbifachuu maddeen galii ofii babal'ifachuu aadaa qusannoo jabaa ta'e gabbifachuu baasii hin malle fi qisaasama qabeenyaa hir'isuu ida'amaa ofirraa ittisuu waliin hojjechuuf qabeenya dhaabbataa horachuun kitaabicha keessatti dhimmoota caqafaman keessatti kan argamanidha. Saayinsii dinagdee yaada rimee isaa fudhachuun qabatamaa muuxannoo namoota harka duwwaarraa ka'anii dinagdeen sadarkaa guddaa irratti argaman kan addunyaaf kan biyya keessatti argaman walitti firoomsuudhaan barnoota biyya keenyaa keessatti barreeffamni jiran irra jireessi dhimma seenaa, aadaa, afaan, kuusaa jechootaa, siyaasaa fi kan kana fakkaatan irratti kan xiyyeeffatanidha. Haa ta'uutii garuu hagas mara dinagdee hawaasaa, dinagdee maatii, dinagdee biyyaaf dinagdee hojjetootaa jijjiiruuf jecha kan barreeffame hagas mara kan argamu miti. Qote bulaan keenya, daldaltoonni keenyaaf abbootiin qabeenyaa keenya karaa shaakalaaf, karaa muuxannoo qaban qofaan malee karaa saayinsaawaa ta'een deeggaramanii kan hin hojjenne ta'uun isaanii ifatti kan mul'atudha. Kitaabni kun boqonnaa hundumtuu mataa isaa danda'ee kan dhaabbatu sababa ta'eef namni tokko haala keessa jiru furmaata tolfachuun boqonnaa dhimma isaa ilaallatu filatee dubbisuu kan danda'udha. Akkasumas kitaabni kun namoota dinagdeen sadarkaa garaagaraa irratti argaman hundumaaf kan fayyadudha. Kana yeroon jedhu kitaabni kun mudaa kan hin qabnedha jechuu koo akka hin taane naaf haa hubatamu. Kitaabni kun umurii waggaa tokko keessatti sababa barreeffamee fi hanqina hedduu kan of keessaa qabudha. Hanqinni inni of keessaa qabu keessaa qubeessuu wajjin kan wal ilaallatu ta'uu danda'a. Akkasumas dhimmoota dinagdee biyya kanaa keessatti hubachuudhaaf xiqqoo isee saayinsaawaa kan ta'e ta'uu danda'a. Rakkoo dhalootni keenya keessa jiru haalaan yaaddessaa fi yeroo kan namaaf hin kennine sababa ta'eef jarjartiin hojjechuun hanga danda'ame gumaachuun ni fayyada jedhee namana. Kanaafuu yeroo dubbiftan hanqina isaaf hir'ina isaa qeequudhaaf isa sakatta'uu irratti xiyyeeffachuurra isannis hin fayyadu irratti xiyyeeffattanii akka fayyadamtanan asumaan yaada koo isiniif eeram. Gara dhumaatti namoota na caabbatan muraasa akkan galateeffadhuuf manni kun akka inni naa eeyyamuun gaafadha. Duraan dursee obbo Mulugeetaa Tirfeessaa, obbo Katamaa Fufaa fi obbo Maarkot Lesukat warra yeroo hundumaa na cina dhaabbatee kitaaba kana yoon barreessitee xumurtanaan jechuun hamilee naa ta'an guddaan galateeffachuu barbaada. Kitaaba kana yeroo isaanii aarsaa gochuudhaan kan gulaalan Dr. Tuujubee Amansaa, kaadhimamaa Dr. Waaggaarii Taasisaa, kaadhimamaa Dr. Gadaa Toleeraa, obbo Xibabuu Kumsaa, obbo Latii Abarraa fi obbo Ayyalaa Daadhii qulqullina kitaabichaa eeguuf gumaacha isaan naa godhan fuula keessan durattan galateeffachuu barbaada. Obbo Takiluu Wadaajoo, Aadde Ummii Muhammadii fi obbo Shimallis Hasanuu warra barbaacha ispoonsarii keessatti na duukaa dhaabbataniifis galati koo guddaa akka inni ta'een ibsuu barbaada. Hiriyoonni koo maarsariitii hawaasaa irratti biyya keessaaf biyya alaa jirtan yeroo hundumaa dhimma kitaabaa kana irratti akkan xiyyeeffadhee hojjedhee xumuree uummata kana biraan ga'uuf hamilee naa ta'aa turtanii galati koo guddaadha. Qola kitaabaa kana kan bocan hojjetaa dhaabbata World Vision Itoophiyaa obbo Wasanee Hailuu guddaa galateeffachuun barbaada. Itti dabalataan kitaabi kun maxxanfamee akka raabsamu gargaarsa maallaqaa kan naaf taasisan Koorporeeshinii Ijaarsa Oromiyaa, Baankii Awaash, Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa, Inshuraansii Awaashiif dhaabbata ETG, Architects, Engineers, Planners and Associates maqaa dhaloota kitaaba kana dubbisuutiin galata koo dhiyeessuun barbaada. Dhumarratti firoonni koo
jaalala kabaja kan naa qabdan waamicha koo dhageessanii warra as dhuftanii kitaaba kana naa wajjin eebbisuuf argamtan galata guddaan isiniif dhiyeessa. Xumurarratti yaadannoon kitaaba kana kan warri biyya Oromiyaa jedhamtu akka beekamtu ummanni Oromoo hireessaa akka ofiin murteeffatuuf afaan ittiin kitaaba kana barreessine kutaa barnootaa akka seenuuf utuu jedhanii kufaniif naaf haa ta'u. Yoo manni kun na of galcha firoota baay'een qaba kan afaan Oromoon dhageenya galata duwwaa kan afaan Amaaraatiin dubbadhu naaf eeyyama. አሁን የተናገርኳቸውን ሁሉ በዚህ መድረክ ላይ ማንሳት ባልችልም አፋን ኦሮሞ ማይሰሙ ብዙ ወገኖችና ወንድሞቼ ጓደኞቼ እዚህ ስለተገኛችሁ ልባዊ ምስጋናን ለእናንተ ማቅረብ ፈልጋለሁኝ። በተለይ መጽሐፉ ሲጻፍ መጽሐፉን የምናሳትምበት ባጣን ጊዜ የወር ደመወዛችንን እንሰጣለን ያላችሁኝ ለእናንተ ትልቅ ክብር እንዳለኝ ዛሬ ልገልጽላችሁ ወዳለሁኝ። ይህ መጽሐፍ አፋን ኦሮሞ ዳሎተ ዲነግዴን ሁምኔሱ የሚል ሲሆን በአማርኛ ደግሞ ትውልድን በምጣኔ ሀብት ማጀገን የሚል ነው። የጽሑፉ ይዘት አንድ ሰው ነጋዴ ሊሆን ይችላል፣ የመንግስት ሰራተኛ ሊሆን ይችላል፣ ወጣት ሊሆን ይችላል፣ ስራ ፈላጊ ሊሆን ይችላል። የራስ መተማመንን ከማጎልበት ቋሚ ንብረት ማፍራት እስከሚችል ድረስ ሊሄድበት የሚገባውን ሂደት ሁሉ 1 2 3 ብሎ ቆጥሮ የሚያሳይ ነው። ስለሆነም ይህ መጽሐፍ በየትኛውም የምጣኔ ሀብት ለምንገኘው የሚጠቅምና የሚያስፈልግ ነው ብዬ አምናለሁኝ። ስለሆነም የአማርኛው ትርጉም ከአፋን እኩል ሊደርስልን ያልቻለበት ዋና ምክንያቱ የገንዘብ እጦት ብቻ ስለነበረ ነው። ከብዙ አቅጣጫ የአፋን ኦሮሞውን ማስታወቂያ አይቶ የአማርኛው መቼ ያልቃል ላላችሁኝ በ3 ወር እስከ 6 ወር ጊዜ ውስጥ አማርኛውን ጨርሰን ለህዝቡ ንባብ እንደሚበቃ በዚሁ አጋጣሚ ቃል ልገባላችሁ ፈልጋለሁኝ። እስከ መጨረሻው ድጋፋችሁም ከኔ ጋር ይሆናል ብዬ አስባለሁኝ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ገለቶማ ሆራ ቡላ